Seenaan keenya yoo jalqabu barattoonni sadarkaa lammaffaa daawwannaaf gara Koolombiyaa deemuuf baasii mana barnootaa qabatanii yoo ta'u, barattoota keessaa tokko kan ture Piiter baasiin kun akka dhaabatuuf dudduuba yeroo fiigudha. Haa ta'u malee konkolaachisaan baasii kanaa Piiterin argee akka waan hin argineetti konkolaachisuu itti fufee ture. Barattoonni keessa jiran illee waliin ta'anii itti kolfu ture. Yeroo kana Meeriin gara isaa dhaquun konkolaataan akka dhaabatuuf goote. Piiter Meeritti himuu dhiisu malee Meeriidhaan dhoksaan baay'ee jaalata ture. Barattoonni konkolaataa keessaa bu'anii walitti qabaman. Yeroo kana ture hiriyaan Piiter Heeriin abbaa isaa waliin kan dhufe. Piiterii fi Heeriin waliin ta'anii gara laaboraatoorii galuuf yoo jedhan abbaan Heerii boorsaa dagatee bu'e kennuufiidhaaf kan duuka bu'e. Yeroo kana ture Piiterii fi abbaan Heerii kan wal baran. Noormaa jedhama, saayintistii beekamaa ture. Barattoonni laaboraatoorii seenanii daawwannaa yeroo jalqabanitti Piiter suura gaazexaaf ta'u kaasuu jalqabe. Haa ta'u malee jaalalleen Meerii akka inni suura hin kaasneef ni jeeqa ture. Yeroo kana walitti bu'uuf yoo jedhan barsiisan dhufee isaan dhaabe. Kana booda Piiter daawwannaadhuma keessa Meeriidhaan suura kaasuu jalqabe. Yeroo kana ture sharariitiin kutaa yaalii keessatti uumame kan isa hidde. Haaluma wal fakkaatuun abbaan Heerii meeshaa lolaaf oomishame daawwachiisuu jalqabe. Haa ta'u malee meeshaan kun yaaliidhaan kan argame waan ta'eef to'annoon ala bahee namoota miidhuu waan danda'uuf ajajaa waraanaa kun sirreessanii akka hojjetan itti himuun achi adeeme. Daawwannaadhaan booda Piiter yeroo mana gale sharariitiin hiddee waan tureef lafti maree kufe. Guyyaa itti aanu hirriibaa yookaan qaama isaa irratti jijjiirama argee ture. Taateen kun jireenya isaa akka jijjiiru otoo hin beekne gara mana barumsaa dhaqe. Mana barumsaa kaaffee taa'ee otoo nyaata nyaatuu Meeriin gufattee kufuuf yoo jettu ariitiin dhaqqabee ishee oolche. Kana booda harka Piiter irratti fal'aanni inni ittiin nyaatu harka isaatti qabatee hafe. Yeroo fal'aana kana harka isaarraa kaasu qaama isaa keessaa fo'aa sharariitii kan fakkaatu bahe. Yeroo kana fo'aan sharariitii kun harka isaa keessaa ba'uun nyaata fuudhee jaalallee Meerii irratti naqe. Piiter naasodhaan achii kahee adeeme. Yeroo kana jaalalleen Meerii kahee Piiterin rukutuuf haa yaalu malee Piiterin mo'achuu hin dandeenye ture. Jijjiirama Piiter irratti arganiin Meerii fi Heeriin ajaa'ibsiifatan. Piiter jijjiirama kana amanuun waan itti cimeef yaaliif harka isaa qofaan gamoo irra ol ba'uuf yoo yaalu gargaarsa uumaa malee bahuu danda'e. Itti dabalees gamoo tokko irraa gara isa tokkootti utaaluun jijjiirama isaa kana ilaaluu jalqabe. Dr. Noormaan yaaliidhaaf yeroo isaaf kenname xiqqoo waan tureef bu'aa yaalii isaa ofii isaa irratti yaaluuf murteesse. Dr. Noormaan yaalii kana yeroo taasisu dhaannaan onnee isaa dhaabate. Yeroo kana gargaaran isaa dhaannaa laphee isaa iddootti deebisuuf yoo yaalu Dr. Noormaan yeroo suma fayyuun miidhaa irraan geesse. Gara galgalaa Piiter foddaa irraan yoo ilaalu Meerii fi abbaan ishee otoo walitti bu'anii arge. Meeriin balfa gatuuf yeroo manaa baatu alatti wal arganii waliin haasa'uu jalqaban. Yeroo kana jaalalleen Meerii dhufee konkolaataan waliin adeeman. Guyyaa itti aanu Piiter uffata adda ta'e hojjechuuf yaadee haa ta'u malee maallaqa waan hin qabneef gara riislingii dhaqe. Yeroo kana namni nama cimaa kana moo'ee doolaara 3,000 akka badhaafamu beeksifamaa ture. Piiter nama kanaan falmuuf seenee waliin falmuu eegalan. Piiter muuxannoo qabaachuu baatu malee fo'aa sharariitii fayyadamuun nama kana mo'achuu danda'eera. Innis badhaasa jedhame kana fudhachuuf yeroo adeemu
Qopheessaan taphichaa garuu doolaara tokko qofa kennee fi yeroo kana Piiter aaree achi ba'e. Akkuma inni achi gadi baheen hattuun tokko seenee maallaqa isaanii saamee fiige. Piiter garuu isaanitti aaree waan tureef homaa isaan gargaaruu hin barbaanne ture. Haa ta'u malee yeroo achi ba'u eessumni isaa karaa irratti ajjeefamee ture. Yeruma sana yakkamaa kana duuka bu'ee yoo qabu isa qarshii saamee ture sana ta'uusaa bare. Kanaaf gamoo irraa darbatee ajjeesuudhaan haaloo ba'uu danda'eera. Guyyaa muraasan booda mana barumsaatti Piiter eebba qabu waan tureef innis achitti argamee ture. Kana booda Piiter humna qabu kana yakkamtoota magaalaa keessaa adamsuun jaalatamummaa argachuu danda'eera. Maqaa Spider-Man jedhus moggaafatee ture. Haa ta'u malee hoogganaan waajjira gaazexaa maxxansu Spider-Man yakkamaadha jedhanii akka isaan maxxansaniif ajaja dabarse. Akkuma kana suura Spider-Man qulqullina kan qabu nama dhiyeesseef badhaasa maallaqaa qopheessee ture. Piiteris yeroo yakkamtoota adamsu suura of kaasuun dhiyeesse. Hoogganaan kunis $300 kennuufiin itti dabalees suura kaasuun mindeeffamaa ta'e akka hojjetu gochuu danda'eera. Piiteris yeroo achi ba'u Meerii argee hojii qabaachuu isaa itti hime. Dr. Norman waa'ee meeshaa yaalarra jiru aangawoota mootummaa amansiisuuf yaale. Haa ta'u malee dhaabbatichi gabaaf dhiyaachuu isaa itti himuudhaan adda ba'an. Guyyaa itti aanu dhaabbatichi gabaaf waan dhiyaateef namoonni hedduun argamanii turan. Akkuma kana Meerii fi hiriyaan Piiter hariiroo jaalalaa akka waliin qaban Piiter yeroo kana argee ture. Yeroo kana Dr. Norman meeshaa kutaa yaalitti hojjeteen dhufuun boombii gamoo irratti darbatee Meeriin iddoo sana waan turteef kufuuf yoo jettu Piiter uffata isaa uffatee Normii waliif falmii jalqabe. Kanuma gidduutti Piiter meeshaa Normii balleessuun Meerii ariitiidhaan qabee balaa irraa oolche. Guyyaa itti aanu Piiter hoogganaa isaa waliin dhimma hojii irratti wal falmanii yoo bahu, Dr. Normi immoo dhufee hoogganaa kana qabachuun Spider-Manin eenyu akka suura kaase gaafachuutti utuu jiru Piiter dudduuba isaan dhufe. Yeroo kana Dr. Norman akka inni of wallaalu gochuun gamoo gubbaa fuudhee bahe. Kana booda karaa isaarraa akka goruu fi waliin akka hojjetan yaada dhiyeesseef. Haa ta'u malee Spider-Man ati yakkamaadha jechuudha yaada isaa kana fudhachuu hin dandeenye. Gara galgalaa Piiter yeroo Meeriin hojiidhaa baatu eeguun akka waliin turan gaafate. Meeriin garuu beellama akka qabdu itti mungattee sokkite. Haa ta'u malee saamtonni hordofanii qaban. Yeroo kana Spider-Man yeroon qaqqabee ishee oolchuu danda'eera. Guyyaa itti aanu gamoo tokko irratti abiddi qabate. Yeroo kana hojjettoonni seenuu waan dadhabaniif Spider-Man dhufee isaaniin gargaare. Haa ta'u malee ammallee sagaleen achi keessaa dhaga'amaa waan tureef Spider-Man deebi'ee seene. Dr. Normaa ture. Yeroo Dr. Norm billaa itti darbate harka isaa mure, Spider-Manis achii miliqe. Gara galgalaa Heeriin jaalallee isaa abbaa isaa waliin wal barsiisuuf sagantaa nyaataa qopheessee ture. Haa ta'u malee Piiter yeroo inni karaa foddaa seenu dhagahanii kutaa isaa yoo dhaqan Piiter jalaa dhokatee ture. Yeroo kana harki isaa inni billaan mure dhiigaa waan tureef coba dhiiga Piiter Dr. Norman yommuu arge baay'isee waan shakkeef deebi'ee yoo ilaalu ammallee Piiter jalaa dhokachuudhaan miliqe. Daqiiqaa muraasa booda Piiter karaa balbalaa dhufee waan tureef dhiifama gaafatee taa'e. Haa ta'u malee Dr. Norman harka Piiter isa billaan mure argee Piiter Spider-Man ta'uusaa yoo baru hojii ariifachiisaa akka qabu isaanitti himee adda kutee adeeme.
Galgaluma sana Adaadhaan Piiter kadhatarra utuu jirtuu Noormi cabsee seenuun miidhaa irraan geesse. Piiteris mana yaalaa erga geesseen booda Meeriidhaaf yoo bilbilu Noormi jalaa kaasuun iddoo inni jirutti akka inni dhufu taasise. Piiter uffata isaa uffachuun yoo dhaqu Noormi harka isaa tokkoon Meerii isa kaaniin immoo daa'imman qabee waan tureef lamaan al tokkotti gadi yoo dhiisu Piiter lamaan isaanii qabuu waan danda'eef Noormi aariin Piiter irraan miidhaa geessuu jalqabe. Yeroo kana Piiter Noormi irratti olaantummaa waan argateef eenyummaa isaa itti mul'ise. Haa ta'u malee meeshaa isaan Piiterin waraanuuf yoo jedhu Piiter utaalee milikuun meeshichi Noormin waraanee ajjeese. Yeroo kana Piiter fuudhee mana isaatti yoo galchu Heeriin argee waan tureef Spaayidarmaantu ajjeese jedhee waan yaadeef Spaayidarmaaniin haaloo ba'uudhaaf waadaa gale. Kana booda Spaayidarmaan uffata isaa uffatee magaala isaanii balaarraa eeguuf yoo adeemu agarsiisuun kutaa isa jalqabaa xumura. Kutaa inni lammaffaa waan itti fufuuf